السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا جالتمتوتا ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtanuu akkasuma hordoftoota chaanalii kan kootii akkam nagaa keessanii nagaa kootii rabbiin galanna ga'uun isiniin jedha. Baga rabbiin ramadaana guyyaa 20 sadaffaadhaan nu ga'ee alhamdulillah. Egaa rabbiin soomana keenyallee maqbuula rabbiin nu fataayisu nama isaaf jecha soomu rabbiin nu haa godhu. Egaa baga nagaan jiraataniin isiniin jedha. Guyyaa irraa kana waa'ee egaa ashra lawaakiriin keessa jirra. Rabbiin halkan laylatul qadrii halkanii caaltuu kuma akka rabbiin jedhe egaa halkan mubarakaa jedhe rabbiin moggaasee jechuudha. Halkan kuni halkan caaltuudha. Egaa rabbiin anaaf isiniin illee rabbii argachiisuun isiniin jedha. Halkan kun egaa inna anzalna fi laylatul qadr namni kitaaba irraa gaa namni sheekutti irraa illee numa dhaga'u jirtanii ani waa beekeef illee miti. Garuma isaaniittis hin dabarsuuf aniin isiniin jedha. Egaa halkan kun halkan baatii kuma irra caaltuudha yookaan waggaa 83 oli jedhanii namni sana argate. Egaa rabbiin nun nabsiisini. Rabbiin nama kanallee argate itti milkaa'u rabbiin waa godhuun isiniin jedha. Isinis immoo itti qoqophaa jechuudhumaa fi fazakkiriidhuma malee waa beekeefis mitiin isiniin jedha. Akka halkan kana walumaan wal taanee argannuun isiniin jedha. Rabbiin nama argatu rabbiin waa taasisu. Yaada muraada keenya rabbiin waa guutu. Isinis immoo imaanaa du'aa akkanan ganne anis immoo amman beeku isiniif hankadha. Isinis immoo du'aadhaan na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Akka rabbiin yaada muraada keenya nu guutee biyya keenyallee biyya nagaa akka rabbi godhutti du'aa akka walii goonuun isiniin jedha. Egaa anis ustaaza kiyya ustaaz Musaa Hussein waa'ee laylatul qadrii irraa dubbatanii jiru. Garuma isaaniittan isin dabarsa. Utuun gara isaaniitti immoo isin dabarseen warri jalqabaa gara chaanaalii kootii dhuftan anaa dhufu weelkaam isiniin jedha. Egaa yuutuubii kan koo sabskraayibii laayikii gochuullee hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa ilmaan Oromoo wal jajjabeessinuu dhiifama wajjiniini. Subscribe diimtuu sana laayikii sanallee warri amma dura subscribe gootanii jirtan tuquu hin dagatina. Mallattoo notificationii fuulduratti isinii ba'u sanallee tuqaan isiniin jedha. Sababiin isaas immoo viidiyoon kallattiidhaan isin bira ga'a. Wantan gadhiisu kun takkatu akka isin bira ga'uuf isin gargaara jechuudha. Saniifiyyuu egaa barumsi wantan irra qabadde dhufee waa'ee laylatul qadrii sheeka keenya gara isaaniittan isin dabarsa. Isaanumarraa waan ta'e dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Rabbiin jazaa isaaniif kaffalu. Isinis immoo dhaggeeffadhaati irraa fayyadamaan isiniin jedha. Garuma isaaniitti waliin adabarru nafaana turaan isiniin jedha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله الكرام النجبى وعلى أصحاب أئمة الهدى. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلالة ربي كما يد النتي الرأس تذكيرك إن رمضان تولك ربي كينياتي والتي ذي جرا. فنسأل الله تعالى يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. ربي سبحانه وتعالى دلقات إن صيام قيامك إن كل ربي نراها جلته سبحانه وتعالى. أكم عادي فنتي توني يدتشيس كينيا كل سديت فا يدتشيس رمضان الرأي. أكم يدا إنه يدتشيس كينيا كل تربة فا كيستي وانت نتوجه على التجر عشر الأواخر من رمضان. كل يوم بودا كان رمضان الرا لالو كيستي أرقمني 10 الأواخرين توني باتي رمضان تنخيس تندراج على تنكان عبادة اتجابات حدي رسولك النار صلى الله عليه وسلم هقو 10 الأواخرين كنسينا رمضان كيس قوت مت رسول لجيئو تكون العبادة ربي تفهدو مرتفتني هدو ججباتا بولي دي دمن دبرت على اللي كن ينبودا خيستي خاصية وفي اللين هل كان قوتو عبادة جراتيسا أهلي وفيه الربا الرادي مسني عاكرا دابت أجئن مرطو في مرطفتنيتين هدا في هدتنيتين عبادة ربي تبدابة تونسنا رسولاته صلى الله عليه وسلم هل قادة برخيص الله اللي أكسما من اللي فضلي إساء الرا أكسما وانا من اللي كان أشر الأواخري كان الرا درسين كان يكم التفوف التجرة ليلة القدرين توني هل كان أكان كبجا قبدو في شرف قبدو كبجا قد عبادان يصير خير من 1000 شهر رب جئر رادبته كما هل قادة برخيص وجلال لتني رب سبحانه وتعالى هل كم مباركة جئسي مقاسة بركة قبدو بركان يسي خيسة ربي قرآن ربي كلامه خالق السماوات والأرض كان هل كان سنكيسة كبوسة ربي القرآن يكون ربي برا جملة ما تكان سماوات الدنيا تتي بيت العز كان جرمو أجت بوئه حتى يعني سينا كيسة سبتتي
achirraa ammoo hasaba waaqe'aatii waggaa 23 keessatti rasuula irratti bu'ee kan xumurameedha jechaadha. Yeroo jalqabaatiif guutuun isaa yeroo takka samaawaat addunyaatti nutti gad dhiyaatu tanatti bu'ee achirraa suutaan waggaa 23 keessatti kan bu'ee dhumateedha jechaadha. Kan xumurame rasuula irratti bu'ee quraanni kun. Quraanni kabajamaan kun halkan san keessa bu'e jechuu walumaa galatti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa leelatul qadrii tanaa isii hedduu faarsee cibaadaan isiidha khayru min alfi shahrii ji'a kuma waggaa 83 ol kan taate jechuudha akka rabbiin irraa dubbatetti. Tanaaf fadlii tanaaniifate argachuudhaaf martifannee cibaada rabbiitiif dhaabbachuu qabna. Bulii kunyan haftee tana keessatti rabbii keenya hedduu rabbii keenyaaf dhaabbachuu qabna. Laylatul qadriin halkan tokko qofa keessatti kassasnee halkan tokko qofa masalan halkan irra hedduu yeroo ammaa keessatti argamu halkan laylatul qadrii halkan 27 keessa jedhanii halkan sanni baay'ata iddoo kamittuu harama masjida rabbiititti haramaatitti hogguu argan gaafa halkan 27 ilmi namaa bakkee jiru hundaa yaa'ee harama iddoon ejjatan hin jiru kuni dogongora. Laylatul qadriin ashra lawaakirii kullii keessa barbaadachuudha. Wanti qaraahu guyyaa kana jedhamee ibsamuu dhabee fi ilmi namaa ka guyyaa tokkocha qofa irratti hikmaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiisan laylatul qadriin tun halkan akkanaa keessa jirti jedhee rabbiin ifa baasuu dhabee fi hikmaan rabbi tana taasisee fi ilmi namaa halkan san qofa ibaadatti jabaatee guyyaa kaawwan ammoo galeetumaan rafaa. Tanaaf akka ilmi namaa mallee halkan tana kullii keessa rabbi ufiitiif saamatuuf rabbi ufiitiif ammallee dhaabbatuufi tanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa laylatul qadrii tan ashra al-awaakhiriin hunda keessattuu akka ilmi namaa barbaadatee rabbi ufiitiif dhaabatuufi rabbiin rasuulattilleen hin himne akkasuma nam tokkollee irraa hin beeku jechaadha. Garuu kunyan boodaa keessa argamti khaasiyatan guyyaa halkan witrii keessatti argamti rasuulli haa je'anii malee. Aniifati wanti nurraa barbaadamu hedduu ibaadaa rabbiitiif dhaabbachuu harkan tanniin keessatti nurraa wanti barbaachisu hedduudha jechaadha. Baatii ramadaanaa nu biraa kutte kunyan hafte tana keessatti halkan tana eeggachuudhaaf atiin umrii kan kee waggaa 83 san yookaan gahuu hin dandeenye ibaadaa halkan tokko keessa dalagachuun ni'maa hammana hin jedhamne ni'maa guddaadha jechuudha. Namni halkan san keessatti laylatul qadrii rabbi isa qunnamu hogguu nam tokko laylatul qadriin eeggadha jedhee kajee halkan keessatti du'aa'iin inni kadhatu maaliidha. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول ربي قافتي قالت يا رسول الله أرأيت إذا علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها جتين يا رجم ربي تهو يو ليلة القدر كان هل كان كمين تهو إساك سابيك فكين فأشر الأواخري كان كيسا ليلة القدر هل كان جديتين كالتي الأملكة الدداتين أرجيو كبيكو تاتي هقو سمال جديك ددا جتي رسول ربي قافت آيونا عائشة رضي الله عنها وارضاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي جئ يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني جئ دعائي تنكرت جاني الرسول يو ليلة القدر إن شاء الله هل كان إذا ناتي جتة قلبين تنتي أكست فراغ سيرجتة كم بدي كم بيك تتاتي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جئ يا ربي أتيرنا ما في دبرادة إرنا ما في دبر وجالته إرنا في دبر جئ فاعف عني جئ إرنا في دبر جئين دعائي تنكرت جاني الرسول صلى الله عليه وسلم حديثة ترمذي قباسة خيس تجول تناف halkan keessatti hogguu rabbii kan kee kadhattu du'aa'ii tana kadhachuun iddoo barbaachisaadha jechaadha. Halkan laylatul qadrii keessatti rabbii yoo si qunname badii tantee kulli si dhiisuun rahmata si godhuun ni'maa guddaadha du'aa'ii heddummaata jechaadha. Min calaamaati laylatul qadrii milikkatoolee laylatul qadrii kanaa maali? Alaamaa akkamtu yoo laylatul qadriin sun halkan san keessa jiraate milikkata akkamiitiin mul'achuu danda'a? Isii argamuudhaan milikkatooleen isiidha. keessaa tokko xuma'aniinatul qalbi jedhan qalbiin tantee xuma'aniinaa si argatti si raggaati qalbiin tantee halkan san keessatti qalbii tanteeti sabannaa si argata ofumaan si gammanti wanshiraaxu sadri qomti tee si bal'atti nama mu'minaa jechuu akthara mimmaa yajiduhu fil baqiyyati layaali waan halkan kaawwan keessatti hin arganne gammachuu guddaa qalbii tantee keessa argama qomti kan kee si bal'atti qalbiin kee si gammaddi baay'ee sitti tola jechuudha halkan sana akka malee jechuudha qalbiin tantee ibaadaaf si futuntii hedduu takkan gammaddaa kun ammallee milikkata laylatul qadriin san halkan tahuuti jedhaniin qalbiin tantee xuma'aniinaa si argachuun qomti tee si bal'achuun akkanumatti si gammachiisuun arriyaahu takuunu saakina
بوبين لافتو أو متك بوبين هدو بايتو هنجرتو هالكان سن كيست والجو مناسب كلين سلين كلين سبريتها تا هالكان سن كيست كلين سلين كلين سبريتها نما غير كربين هربا كيست منامة سأغرتي سجرة غري صحابة را نما أرجتو جرا يجودا هالكان كيست هربا كيست رفي هربا كيست ليلة القدر كأرجو جرا نما غرين كربي سوفق وعلى كل حال تمس ملكة يسير الرا والشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية بريسا سنكيسة اللي قافة ليلة القدر هل كان سنكيسة أرقامي بريسا سلن هفتي وقو بروتي أدون باتوتي أدون سن اللي أدو كل تاتي باتي أدو أولي قد فجأ إنسا هنكمني كفجأ إنسا سي أج موقع جهة فجأون هنكمنك أجيلتي كل باتي أدون قاف سنكيسة دي بريد دي جتشو akka aadaa duraa aduu yoo baatu duraan bitaa fi mirga moggaalee ufuqa kanniin keessa facaatee baati gaafsan keessa qajeelte qulqulluu taatee baati aduun kan rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa nuuf dubbatan milikkata isii irraa jechuu tun ammallee milikkata laylatul qadriin mu'minni keessatti xiinxalluu dandahuun jechuudha kan asrarraa sabattetu tana dalagaan silaahu ashra al-awaakhiriin keessatti barbaachisu الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتذلل بين يدي الجبار سبحانه وتعالى دلقان الكالولي تنك كيست أشر الأواخري كان كيست دلقون هدو المنما مؤمن الرابر باچسو صلاة هدو ميسو قراءتي قرآن بايسو ذكري بايسو دعائي بايسو ربي افقد دكيسو بايسو متى كان كي ربي جلق أبجو ضعيف ما تنتي همني تنتي لافتو تهو ربي اتهمتو يا ربي هم نتولافتو ده أني مسكينة كيتي جتي ربي كان كيتي أفقدي قوتشو ربي سبحانه وتعالى موتي موتوتاتا هيف قد يقول أجو والجلوس في المساجد نما ربي سأنجس مسجد كيس تاؤ لشهود الملائكة وتأمينها مع المصلين وأما ليكون هل كان كيس دجي كيس تبايتني وروت ربي سانيتي بصلاتني آمين جاء وجين آمين وان جاني فضلي تنرقت شوراف ادو أكسيتي تبايتو ادو مسجداتي وكذلك تلاوة القرآن والتصدق والاعتكاف في المسجد قرآن قراتي قرآن هدوميسو صدقاتشو اعتكاف مسجد كيس تاو تنهدو دلقا 10 الأواخري كان كيس برباجفتول دلقا 10 الأواخري تنا كيس مؤمني أسمرا تنسامتشو برباجسو أتي نما دلدلا تكوغوتات دلدلا كان كيسن يو ادو سلا دوراني تدلدلا توتي حقم تكربو أيو كترفي را أرغتو تاتي يو مقالا تنرى هر مقالا تنتي ديمتي دلدلا كان كيكنا غرغلتي دچا وان بتيني ساني أوليتي دچا سيتا هيوجان هل كان يقول يتهرب أبدي دو سنديمتا ما في دنيا ده اي والله هل كان يقول يتهرب أبدي ادو دلدل كان كيسون ترفي دچا هدون سيدو فديمتا هرب نونو ستي ملتو جرو نياتارو يدون ستي ملتو علمنا ما كان بر وتحبون المال حبا جما ننجي ربي دنياتنا جالة جبدو جالة ننجي ربي جرو دنياتي بر أني فتني بينا أني سيها سوكون اللي أكزما روغا دلدلاته تهدي اي والله قرو وقا كيسر ربي سبحانه وتعالى باتي تنسيفي دي باتي تنخيس اللي 10 الأواخري تنخيس ستي إبادان أتي هل كنتو كيس الدلقدو إبادا وقا سديتمي سديه أول يوسي هر قمتو مسكيني أكا أنا نفسي مالي فرفنا عبادة ربيتي مرتفني كهولا ذكي ربيتي في قرآن ربيتي في صلاة الدميسو دلدل دنياتي فو أكا ستي الأمانة تن آخرات أنا قند خينا تقلو تناف مي أنا نفسي اللين يادون تنو خيستي أثرها قوتو فانا نتها قوتو ربي سبحانه وتعالى نما فضلي 10 الأواخري تنا قوتو أرقاتو أنا نفسي اللي ربي نهاتاسيسو بإذن الله اعتكافني في أحكامني اعتكاف أكون مسجد خيست اعتكاف تاؤن كوني مالي الأمي أكمت تاءما حكمي نساه مالي بإذن الواحد الأحد درسي اتئان كان قبلني ولديان نتأم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.